waaqayyo tokko ni amanna. Amiin. Maqaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqayyo tokko ni amanna. Amiin. Kabajamoota fi jaallatamoota maatiiwwan waaqayyoon kan isin jaallatu isinis waaqayyoon kan jaallattan kabajamoota fi jaallatamoota maatii haadha keenyaa qulqulleettii dubaroo Maariyaam kabajamoota maatii ergamoota waaqayyoo hunda dursuudhaan ija waaqayyoo abbootiin lubootaa kabajamoo abbaa keenyaa barsiisaa luba Ayyalaa Sintaayyoo itti gaafatamaa ittaanaa fi barreessaa abbaa herreegaa aanaa Ejersa Lafoo kan ta'an kabajamoota abbootii lubootaa obboloota koo daaqonootaa barattoota dilbataa akkasuma abbootiin maanguddootaa fi dargaggoonni fi haadholiin abdii boroo ijoollonni xixiqqoon hundi keessan fagoodhaayis dhiyoodhaayis ba'aayis dhiyaa kaaba kibba kallattii hundarraatii kan dhuftan maatiiwwan waaqayyoo nagaa waaqayyoo akkam bultanii galata waaqayyoo akkam turtanii waaqayyoo akkamii yoo nageessanii waaqayyoo amiin. Galateeffamuun waaqeffamuun amala gooftaa keenyaa qoricha keenya Iyesuus Kiristoos kan ta'e waaqni abboota keenyaa gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos badii keenya odoon balleessin lakkaayin arzummaan isaa kan baay'ate dheekkamsi isaa kan fagaate waaqni abboota keenyaa handaara samii fi lafaatti kan ulfaatee fi kan galatoomee nuuf haa ta'u. Amiin. Deessuu fi haadha waaqayyoo maqaan waaqayyoo waamamee maqaa ishii kan biraa nafni afuus kan hin qabne aftees kan hin beekne qulqullittiin qulqullootaa giiftiin haati gooftaa kennaa guyyaa jimaataa galaana cubbuu kan ittiin ceene riqichi jireenyaa qulqulleettiin dubaroon Maariyaam galannii fi kabajni guddaan ishiif haa ta'u. Ergamoota qulqulloota toloota raajota ergamoota waaqayyoos akka aangoo fi sadarkaa isaanitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Baga geessan. Baga keenya. Walumaa waaqayyo hangana qofa. Ingana keessa waaqayyo abbaan keenya bakkina hunduma keessa dabarsee sodaachisaa eenyuyyuu hangoo isaatiin jijjiiruu hin dandeenye keessa dabarsee haala miidhagaaf bareedaa kanaan dirree mana waaqayyoo keessatti wal agarree akka faarfannuuf akka isa galateeffannuuf sagalee isaa jiraataa akka barannuuf waaqa nu waameef hin galateeffanne ammas irra deebi'uudhaan baga geessan. Baga keenya. Guyyaa har'aa manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo ayyaana guddaa ni kabaji. Ayyaana guyyaa har'aa kana kabajuudhaaf baay'ee akkaataa kanaan argamneera. Argamuu qofti ga'aa miti. Waa'ee guyyaa har'aa beekuun, waa'ee guyyaa har'aa barachuu qoftis immoo ga'aa miti. Dhageenyee qalbeeffanne laphee keenyatti fudhannee namoonni tokko dirree irratti haa ta'u lafa garaa garaatti waa'ee guyyaa har'aa nu gaafachuu mala. Sanaaf deebii guutuu laachuudhaaf mana kiristaanaa keessa gaafa dhufne qalbiidhaan tasgabboofnee barachuun dhaga'uun hordofuun barbaachisaadha. Kanaaf namni dhaga'u yoo jiraate qalbiidhaan naa dhaggeeffatu jedha waaqayyoon waan ta'eef sagantaan keenya gabaabaadha. Yeroo nuti keessa jirru yeroo gannaati. Dhumarra roobni dhufuu waan danda'uuf gaggabaabsuman sin hin jedhe barsiisaa keenya fi faarfataa luba Sintaayyoo luba Qees Ayyalaa Sintaayyootiin kallattumaan gara isaaniitti. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkootiin ni amannaa. Ameen. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃ አbbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkootiin ni amannaa. Ameen. Ergamoonni isaa yeroo hundumaa fuuldura Abbaa koo ni ilaallu. Isaan kana keessaa isa tokko illee
akka hin tuffannee of eeggadhaa jedha. Kabajamoota jaalatamoota maatiiwwan Waaqayyoo, ija Waaqayyoo kan taatan luboonni mana amantaa keenyaa, obboloonni daaqonoonni, abbooliin, haadholiin, faarfattoonni dilbataa, daa'imman hundumti keessan akkam ooltanii, hin dhaga'amu akkam turtanii, akkamiin dhuftanii. Gooftaan keenya uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos ayyaana kana geenyee guyyaa har'aa kana walitti qabamne akka faarfannu, akka isa galateeffannu yeroo qabnu irratti sa'aatii kana guyyaa kana dabalee guyyaa kana guyyaa galataa, guyyaa waaqeffannoo taasisee kan nuu kenne Waaqni keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos galanni isaaf haa ta'u. Baga geessan ilgala Waaqayyoon galateessaa. Mee ammas deebisaa galateessaa, galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sadeessaa ragaan sadii waggaa. Isaan kana keessaa isa tokko illee akka hin tuffanne of eeggadhaa. Guyyaa har'aa kana Waaqayyoon jaalala isaatiin, fedha isaatiin akka geenyu, ayyaana kana akka kabajnu, akka kabajamnu nuuf eeyyamee jira. Wangeela qulqullicha Maatiyos boqonnaa 18 lakkoofsa 11 gubbaa irratti isaan kana keessaa isa tokkollee akka hin tuffanne of eeggadhaa. Ergamtoonni isaa yeroo hundumaa samii irra kan jiru fuula abbaa isaa ni ilaaluu jedha. Isin immoo akka hin tuffanne of eeggadhaa. Ga'een isaanii, hojiin isaanii samii irra kan jiru fuula abbaa isaanii ilaaluudha. Aarsaa dhiyeessuudha. Galata dhiyeessuudha. Oquba dhiyeessuudha. Yeroo hundumaa otoo walirraa hin kutiin sa'aatii 24 qulqullichi Isaayyaas akkuma dubbate qulqulluu 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 jechuudhaan waa'ee qulqullummaa Waaqayyoof, waa'ee kabaja Waaqayyoof yeroo hundumaa isanii galateeffatu jedha. Isaan kana keessaa warri jedhaman isaan kamidha? Kaayyoon barnoota kanaa, kaayyoon sagalee Waaqayyoo guyyaa har'aa barannu ergamoota Waaqayyoo fuulduratti of eeggannoo gochuu akka qabnu kan nu hubachiisudha. Of eeggadhaa jedha. Isaan fuulduratti of eeggachuudhaan abaarsaaf otoo hin ta'in barakata argachuu, eebba suga argachuudhaaf fuuldura ergamoota Waaqayyootti of eeggadhaa jedha. Ayyaanni guddaa kun hundumti keenya hawwiidhaan kan eegnu waggaatti yeroo 2 amajjii guyyaa 12, waxabajjii guyyaa 12 fi sadaasa guyyaa 12 kan kabajamudha. Ayyaanni kun ayyaana dursaa ergamoota qulqulluu Mikaa'el jedhama. Ergamoonni Waaqayyoon maqaa isaaniitti eel kan jedhu kan ibsu kun kabaja Waaqayyoo kan ta'e, isaaniin kan Waaqayyoon kabaje ta'uusaa kan ibsudha. Akkuma beekamu manni qulqullummaa kun mana keessanii gaafa kaatan mana Waaqayyoon naqa jettanii mana keessanii kaatu. Abbaan mana kanaa Waaqayyoodha. Mana kana kan bu'uureessa Kiristoosidha. Mana kana irratti immoo aangoon kennameefi, aangoon yaadannoo laatameefi, yeroo hedduu immoo maqaan isaa kan ga'u ayyaana ergamaa qulqulluu Mikaa'el, dursaa ergamootaa qulqulluu Mikaa'elidha. Isaan kana keessaa tokko illee akka hin tuffanne of eeggadhaa kan jedhamne warra Waaqayyoon isaan kabaje, warra Waaqayyoon ulfinatti laate,
warra waaqayyoon ulfeesse kabaja laateef ergamoota waaqayyoo kabajuu akka qabnu namoonni baay'een maalla dhibdeedhaan yeroo tuffatanitti ni dhageenya. Ergamoonni waaqayyoo hin barbaachisan gaafa jedhan ni dhageenya. Wareegamtoonni waaqayyoon hin barbaachisan gaafa jedhan ni dhageenya. Jechi kun dubbii sagalee waaqayyooti. Jecha kana ana yookiin immoo nama biraa miti kan barreesse waaqayyotu barreesse abbooliin irra buluudhaan. Egaa ayyaanni waxabajjii guyyaa 12 waggaa waggaatiin sirna ho'aatiin kabajaatiin kabajnu kun ayyaana mana amantaa keenya ayyaana gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos ergamaa qulqulluu Mikaa'eliitiif guyyaa kabajaa guyyaa ulfinaa guyyaa eebbaa ta'ee kan itti laatameefidha. Kanaaf hunduma keessan kaleessa kan jiru har'a kan hin jiraanne dhibeedhaan mana isaatti kan hafe rakkoodhaan guyyaa har'aa kan hin dhufne osoo isaaf hin galiin immoo ayyaana kana kabajuu kan hin dhufne namni baay'een jira. Yaada fooniitiif hojii fooniitiif yaada garaa garaatiif guyyaa har'aa kana karaa kan deemanii jira. Isin garuu carroomtaniitu ol jedhaati waaqayyoon galateessa. Saba waaqayyoo kabajuun kabajamuufidha. Guyyaa har'aa kana kabajaaf dhuftaniittu. Guyyaa har'aa kana ayyaana kabajaa jirtu. Ayyaana ergamichaa gaafa kabajjan ergamicha kan isa kabaje ulfina kan laateef waaqayyoo ta'uusaa yaadachaa jirtu. Isin ergamoota waaqayyoo kabajjanii waaqa keessan waaqessuu tuloota waaqayyoo kabajjanii waaqa isaan nuuf laate kabajuu isin haadha isaa maaramii kabajjanii waaqa ishee nuuf laate kabajuu itti beektu. Itti beeknaani nuuf gallaani gowwummaa miti kun gamnummaadha. Doofummaa miti kun beekumsadha. Wallaalummaa miti kun hubannoodha. Kanaaf ammas al tokkicha ol jedhaati waaqayyoon galateessa. Ayyaana kabajuun dura maalummaa ayyaanichaa beekuun barbaachisaadha. Kabaja ba'uun dura waa'ee ulfinaa dubbachuun dura maalummaa ulfinaa beekuun barbaachisaadha. Waa'ee ergamichaa dubbachuun dura ergamichi maal akka ta'e beekuun barbaachisaadha. Waa'ee ayyaanaa beekuun dubbachuudhaan dura haalaaf akkaataa ayyaanicha ittiin kabajnu baruun barbaachisaadha. Yoo kana ta'uu baate kabaja ergamichaa, kabaja maaramii, kabaja fannoo, kabaja taabotaa, kabaja mana qulqullummaa hin beeknu saba waaqayyo. Guyyaa har'aa kanagaa ayyaanota gurguddoo yaadannoo mana amantaa keenya keessatti kabajaman guyyaa har'aa kana kabajnu waa'ee waa lamaatiif ayyaana kana kabajna. Waa meeqaafan isiniin jedhe? Waa lama. Ayyaana kana mee waa meeqaaf kabajna? Ayyaana guyyaa har'aa kana waxabajjii guyyaa 12 kabajnu waa gurguddaa lamaatiif kabajnaa jedha. Akkuma beekamu seenaa irratti barraa'ee kan jiru waaqayyoon waan dinqii wara raawwate namoota lama ilaalla guyyaa har'aa kana. Waaqayyoon gaafa si uumu kaayyoof karooraan si uuma. Waaqayyoon waan raawwatu keessatti kaayyoof karoora guddaa qaba. Jireenya keenya keessatti, jiruu keenya keessatti, ba'uu keenya keessatti, galuu keenya keessatti waan isarraa feenu hunduma keessatti waaqayyoon karoora qaba. Guyyaa har'aa kana biyya Kilqiyaa jedhamtu jiraachaa kan turte Afoomiyaa kan jedhamtu dubartii tokko jira. Eenyutu jira? Afoomiyaa kan jedhamtu dubartii tokkotu jirti jedha. Dubartiin kun biyya Kilqiyaa keessatti kan jiraattu gaafa ta'u bultoo uummatanii mana ijaarratanii gaa'ila isaanii gaggeeffachaa osoo jiranii fedha waaqayyoo ta'uu didee abbaan warraa ishii jalaa boqotee jedha. Wanti hunduu fedha waaqayyootiin ta'a saba waaqayyo. Waan waaqayyo raawwatetti hin gaddiina. Hojii waaqayyootti hin gaddiina. Waaqayyoon fedhaaf jaalala qaba waan hundumaa irratti. Fedha isaatiin raawwata.
waan raawwatu hundumaa immoo waan gaariidhaaf taasisa. Yeroo kana Afoomiyaan abbaan warraa ishii erga du'eetiin booda mana Waaqayyoo tajaajiluudhaan, kennaa mana Waaqayyoo kennuudhaan, warra beelaan beeluu baasuudhaan, warra dheebotan dheebuu baasuudhaan waggaa baay'ee qofaa ishii jiraattee jedha. Abbaan warraa ishii garuu otoo hin boqotiin hojii guddaa tokko hojjetee fi deeme. Abbaan warraa keessan warri isinirraa boqote gaafa du'u maal isinii laate deema laata? Haati warraa keessan warri isinirraa boqotte kaayoo ishiin isinii kaawwattee deemte maalidha laata? Garuu abbaan warraa Afoomiyaa Astraaniqoos namichi jedhamu gaafa du'u kennaadhaaf yaadannoodhaaf suura ergamaa qulqulluu Mikaa'elii dursee laatee fi kaasee laatee fi deemee jedha laala. Qabeenya miti, qarshii miti, daangaa miti, warqee miti. Amma namoonni baay'een gaafa boqochuu kaan ilaa ilma koo lafa koo isa karaa bahaa, isa karaa lixaa, isa karaa kibbaa, isa karaa kaabaa, qabeenya koo isa baankiidhaan jiru, qabeenya koo isa horiidhaan jiru, isa dhaabbataa, isa dhumaa hundumaa irratti isa karaa kanaa ilma koo isa abaluudhaaf, isa karaa kanaa immoo ilma koo abaluudhaaf laadhee jedhaniitu isaan nuzaazee laataniitu boqotu abbooliin keenya. Abbaan warraa ishii garuu suura ergamaa qulqulluu Mikaa'elii yaadannoo isaa akka gochuu qabdu kaasee fi laatee fi jedha. Bara baay'ee qofaa ishee jiraattee Daabiloos monoksee fakkaate guyyaa har'aa kana gara mana ishee dhufee jedha. Gara mana eenyu? Gara mana eenyu? Gara mana Afoomiyaa dhufee jedha. Har'as bar qoobii kanaan fannoo kanaan maqaa abboolitiin namoonni baay'een dhufanii jiru. Afoomiyaa irraa baradhaa. Namuma agartan mana keessanitti hin simatiina. Nama amantaa fakkaatanii, qeesii fakkaatanii, lallabaa wangeelaa fakkaatanii, monoksee fakkaatanii, abboolii mana amantaa fakkaatanii nu dogongorsuuf kan deeman baay'ee isaanii jiru. Abbooliin keenya darban gamnootadha. Isinis gamna ta'a. Akka bofaa gamna, akka gugee garraamii ta'a. Bofti gaafa raftu mataa ishee marattee of jala keessee ciisti. Bofti mataa ya'a, bofti mataa du'a. Kanaaf egaa guyyaa har'aa kana gara mana ishee dhufeetu Afoomiyaadhaan akkana jedheen, yaa Afoomiyaa, bara baay'ee abbaa warraa malee jiraatte, qabeenyi kee baay'eedha. Qabeenya kee kana immoo namni to'atu hin jiru. Yoo ati boqotte namni bakka bu'u hin jiru. Ijoollee hin qabdu, ijoolleen kee hin dhaalani. Kanaaf maal ta'a yoo heerumte jedhe. Seexanni barisa kana hojiinsa. Addaamii fi Hewaaniin maal jedheeni? Maal ta'a yoo nyaattanii jedheeni? Rakkoon qabu jedheeni laala. Ammas kaleessas abbaa sobaa kan ta'e Daabiloos har'as dhufuudhaan maal ta'a yoo heerumte rakkoon qabu bar. Namoonni baay'een haati warraan isaanii abbaan warraa isaanii jalaa du'e fuudhanii dhashanii dhalaniiru waan ta'eedhaaf maal ta'a yoo heerumte ittiin jedhe laala. Jaarsummaa dhufee jechaadha akka isheen heerumtu. Namoonni bara afaan isaanii colloonfatanii maal ta'a bari yoo shakkite, maal ta'a bari yoo fannoo kee kutte rakkoo hin qabu, maal ta'a guyyaa ayyaanaa yoo qottee kan jedhan baay'een isaanii jiru. Yeroo kana maal jette seetan? Yaa abbaa, qoobiin keessanii monokseedha, hin bareeda, namatti tola. Dubbiin keessan garuu xuraadha, dubbiin keessan garuu arfaadha ittiin jette salphise jedha Waaqayyoon galateessa. Egaa akkuma beekamu erga gara manaatti seeneen booda maal jetteen seetan? Gaafa inni dhufee ishee waamsisu gara manaatti koottaatii naa kadhadhaa jette. Suura ergamaa qulqulluu Mikaa'elii fuulduratti koottaatii naa kadhadhaa jennaan nuti bar ganama kadhanneerraa. Kadhannaan tsoomiin saganni immoo yoo baay'ate nama ajjeesaa jechuudhaan gowwoomse laala. Qo'aa gaasumatti na eegaa jettee suura ergamaa qulqulluu Mikaa'elii dhaqxee gaafa isheen fiddu akkuma daaraa bonnonee
akkuma biyyoo bittinnaa'ee bakka sanarraatii qabee jedha galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Itti dhaadhatee deeme kan sin garramu maal jedhee deeme qooyi guyyaa tokko soora kana waliin sissin balleessa jedheetu itti dhaadhatee ishee biraatii baqatee jedha gaafa hin gaggabaabsu. Guyyaa biraa immoo amma immoo ergamaa ifaa ergamaa waaqayyoo fakkaateetu afoomeyaa gowwoomsuudhaaf lammata dhufee jedha. Haadholiin kanarraa baradhaa, abbooliin kanarraa baradhaa. Laphee keessan waanuma agartanii kaastanii hin laatinaa. Namuma agartanitti laphee keessan iccitii keessan hin laatinaa. Iccitii keessan eegaa kabaja keessan ofirratti kabaja keessan beekaa. Kanaan booda yeroo lammaffaa ergamaa ifaa fakkaatee yaa afoomiyaa aarsaan kee kadhannaan kee siif dhaga'ameera jedhe sobee diiyaabiloos. Kanaafidha Yohaannis boqonnaa 8:40 gubbaa irratti seexanni abbaa sobaati sobas gaafa haasa'u mataa isaarra haasa'aa jedha. Yeroo kana yeroo lammaffaa immoo ergamaa fakkaatee dhufe. Dura monoksee fakkaate amma immoo ergamaa fakkaatee dhufe. Kanaan booda maal jetteen eenyudhaati jette. Soomni kee kadhannaan kee si dhaga'ameera gaafa inni jedhu ati eenyudha? Ani ergamaa qulqulluu Mikaa'eliidha jedhe. Ergamaa qulqulluu Mikaa'elii taate meerre fannoon kee bitira masqal kan jedhamu fannoo irratti fannoo hojjetame meerre jennaan nuti barisa qabachuun barmaata keenya miti jedhe ammas seexan. Maal godha bar fannoo qabachuu akkas jedhu miti warri bara kana. Minaara gaal masqal meyaas. Fannoo qabachuun bar maal taabota kabajuun maal godha bar. Mikaa'elii jechuun maal godha bar isuma tokkicha gooftaan fudhattu kan jedhan jedhu miti. Akkatti sirkaa gati samkeetii isa warqii. Isaan isaa warqii sirkaa fudhateet madaabii isaa sitti kennee wajjin rakkatta wajjin raatofta. Yeroo kana qoyna eegiga eega ergamaa taate atoyyuu amma argattaa jettee gaafa isheen suura ergamaa qulqulluu Mikaa'elii fiduudha qixxu hudhee qabateenii jedha. Itti jarjare lubbuu baasuudhaaf yeroo kana ergamaa qulqulluu Mikaa'elii baallallaa isaa wayii rukuchaa samii irraatii fiigee dhufee jedhanii jiraatu Waaqayyoon galateessa. Yeroo kana diiyaabiloosiin qaana'e eenyummaan diiyaabiloos kanaan salphina isaa fudhatee guyyaa har'aa kana badeeraa jedha barbadaa'eera. Inni lammaffaan immoo guyyaa har'aa kana mucaa tokko Galaanaa mucaa jedhamu jira. Na duukaa jirtu? Eenyu mucaa jedhamu? Galaanaa. Egaa amma Galaanaan bar maqaan isaa Baahiraan jedhama. Baahiraan jechuun immoo galaanaa jechuudha. Baahiraan gaafa jennu mucaa garba keessaa argame jechuudha. Baahiraan jechuun baahiraan ማለት ከባህር የተገኘ ልጅ ማለት ነው ይላል። inni kun immoo biyyi isaa daa'imti kun biyya Iskindiriyaa biyya Gibxi nama jiraachaa ture jedha. Baahiraan kun haati isaa garaatti isa baattee otoo inni hin dhalatiin haati isaa irraatii abbaan isaa irraatii du'ee jedha. Daa'ima kana haati isaa guddistee waggaa 10 ga'ee jira. Isa dura mucaan kun otoo hin dhalatiin karaa ergamaa qulqulluu Mikaa'elii mucaan kun dhalatee guddatee ollaa isaanii kan jiru abbaa qabeenyaa ta'u qabeenya isaa akka dhaalu ergamaan Waaqayyo dhufee mul'ata yookiin immoo raajii himeeraa jedha. Yeroo kana seenaa kana namni dhaga'u naannaa mana Afoomiyaa fa'aa abbaa qabeenyaa tokkotu jiraa jedha. Seenaa kana gaafa dhaga'u daa'imti kun guddate qabeenya abbaa qabeenyaa kanaa ni dhaala jedhee gaafa inni dubbatu dhaga'e namni kun kana haaloo qabatee daa'imti kun guddatee waggaa 10 ta'ee jedha. Haadha Baahiraaniin abbaan qabeenyaa kun deeme namoonni qabeenya qaban bare waan gaarii hojjetu waan badaas ittiin raawwatu. Bar qabeenyaan nama kan ajjeesan jiru. Qabeenyi nama kan saamsisan jiru. Qabeenyaan kan isaa kan hin taane kan fudhatan mana xomqaa irra kan deeman kan toltu hojjechiisan kan mana dabtaraa fi mana sheekii garaagaraa irratti hin deeman baay'oolii isaanii jiru. Namichi kun seenaa Baahiraan gaafa dhaga'u maal godhe seetan waggaa 10 gaafa ga'u haati Baahiraan rakkattee jedha. Waan isaaf laattu waan isa obaastu dhabdee jedha. Yeroo kana warqiidhaan gowwomsuudhaan yaa dubartittiin nanna
daa'imti kun waan nyaatu waan uffatu atis waan laattuuf hin qabdu waan ta'eedhaaf daa'ima kana nan guddisaa naaf kenni warqiin si kennaa jedhe. Waqiitii 60 jedhama. Safartoo 60maatiin safaree isheedhaa kennee daa'ima ishee warqiin gurgurattee jechuudha. Har'as bar namoonni baay'een daa'ima isaanii kompaashiniitti kan gurguran jiru. Faranjiitti kan gurguran jiru. Warra Awurooppaatti kan gurguran jiru. Naannoo magaalaa Giinciif iddoo biraa jira. Kompaashinii ergaansaa ergaa biraati. Hojii biraa hojjetaa jechaadha. Keessi waa biraadha. Irri dadhaadha. Keessi isaa garuu waxii baay'ee hin mi'oomnedha. Yeroo kana namni kunis seenaa kana waan beekuuf qabeenya isaa daa'imti kun yoo guddatte waan dhaaluudhaaf qarshiidhaan warqiidhaan haadha isaa irraa fudhatee daa'ima kana guddisuuf miti. Innis saaxinii keessa galcheetu baahiraaniin garbarratti gadhiisee jedha. Garbi deemee biyya fagoo erga ga'een booda qarqara galaanaatti baahiraaniin gatee jedha. Baahiraan gaafa gatamu warri hooloo eegan warri horii eegan erga arganiin booda warqee se'anii fuudhanii gaafa galan ijoolleen horii eegan kun ijoollee baahiraan isa gateeti. Ilaala naanna'ee karaa inni dhufu. Kanaatiin booda baahiraan galaana irratti erga gatameen booda deemee biyya fagoo deemee garba irratti gatame. Yeroo kana ijoolleen fuutee galtee baahiraan guddate jiraachuu jammaree jedha. Horii eeguu jammaree jedha. Namni isa gate kun hinaaffaan ajjeesisuudhaaf saaxinii keessa isa kaa'e kun bara tokko daldalaaf duratti bar gaala fe'atanii farda fe'atanii nyaata baay'ee turuu danda'u kan akka cuukkoo fi caccabsaa kanaaf kan kana fakkaatu qabatanii biyya fagoo lukaan biyya Itoophiyaa illee ka'anii Yerusaalemitti karaa Gaazaa deemanii daldalaa turanii jedha. Namni kun yeroo baay'ee ture baahiraan akka yaada isaatti ajjeeseera. Inni xumureera laalaa. Waaqayyoon galmee namoonni cufe Waaqayyoon isinii bana. Namoonni baay'een sobaan galmee keessan cufuu danda'u. Du'a keessan barbaaduu danda'u. Ajjeeseera balleesseera. Kanaan bora jiraachuu hin danda'u jedhanii namoonni baay'een haasa'uu danda'u. Galmeen Waaqayyoon hin cufne yoomiyyuu hin cufamu. Ni jira tokkicha Waaqayyoon galateessa. Kanaatiin booda namni kun otoo daldalaaf namichi baahiraaniin miqanyummaa dabiinsaaf fuudhee gate kun daldala deemee aduunitti dhi'ee jedha. Bakka baahiraan itti argame gahee namoonni baahiraan warri manaa gaafa jedhan ni dhaga'ee jedha. Kanaan booda jara waamee gaafate. Maalidha baahiraan jechuuni jedhee gaafate. Garba keessaa daa'ima argamedha jedhaniin. Ajittiin kun ajjeeseen ture amma lubbuun jiraatti. Baddee turte ammas iddoo kana jirti. Bor kun yoomiyyuu na jalaatiin miliqxu waan ta'eedhaaf ajjeesuun hin qaba. Kanaan booda daa'imti kun du'uu qabdii jedhe laalaa. Kaleessa saaxinii keessa kaa'ee galaanatti gadhiise. Galaanni deemee iddoo biraatti geesseet galaanaan guddate. Ofii immoo otoo deemu mana jara kanaa gaafa bulu baahiraan jedhu namoonni gaafa dhaga'u. Jedhee jaraan walii galee ammas qarshii isinii kenna. Maatii koo biratti biyya kootti wanta nagadhan jira waan ta'eedhaaf adaraa keessan daa'ima kana naaf ajajaa nan ergadhaa jedhanii ammas afaansaa dadhaa dibatee daa'ima kana jaraa walii galanii qarshiidhaan gowwoomseenii daa'ima kana erge. Xalayaa barreesse. Warri irratti akka ammaa kana feesbuukiin, instaagiraamiin, telegiraamiin, waasaappiin, eemeliin kun hin jiru. Xalayaa barreessanii du'a yoo ta'e torbee lamattis ji'attis waggaattis ji'a ja'attis xalayaan ni qaqqaba. Ammayyummaan bargaariidha. Ammayyummaan fayyinaaf yoo ta'e dubbii sagalee Waaqayyoo dhaga'uudhaaf yoo ta'e gaariidha. Ittiin baduuf ittiin wal balleessuuf yoo ta'e garuu ammayyummaan isaanii funyaansaa qabatee galaanatti haa badu. Yeroo kana daa'imti kun maal jedha xalayaanni baatee jiru? Daa'ima kana akkuma inni achi ga'eetiin ajjeesaa jedha. Ajaja du'aa yeroo lammaffaaf ba'e. Seenaa qulqulluu Mikaa'eliin isinitti hima. Namoonni baay'een ajajni du'aa isin irratti ba'ee har'a jiraattan jiraachuu dandeessu. Marzii jalaa kan baatan, eeboo jalaa kan baatan, meeshaa jalaa kan baatan,
du'a jalaa kan baatan baay'ee keessanii jirtu kun dinqii waaqayyooti. Lubbuu waaqayyo kaa'ee eenyu balleessuu hin danda'u. Yeroo kana ergamaan qulqulluu Mikaa'el baay'inaan koo suk jetti xalayaa ishii baattatte xalayaa du'a ishii of hin beektu baay'inaan koo ergaa ishii qabatte xalayaa du'a ishii hammatte karaarra suk jetti. Ergamaan qulqulluu Mikaa'el akkuma guyyaa har'aa kana laboomaa isaa bal'isaa baay'inaan itti dhufe ergamaan gara mana keenya haa dhufu. Inni nu haa eebbisu. Inni biyya keenya nagaa nuuf haa laatu. Yaa daa'ima nanaa jedhe ergamaan qulqulluu Mikaa'el kootu eessaa deemtaa jedheen ergaan deemaa jedhe baay'inaan. Gaafa ergamaa qulqulluu Mikaa'el fuuldura qabu hafuura isaa if jedhee itti baafatee jedha. Xalayaan barraa'e akkuma qeekoo ga'een jalqaba mucaa kana battalumatti ajjeesaa jedha. Ergamaan qulqulluu Mikaa'el akkuma qeekoo ga'eetiin intala koo ishee bareedduu sana fuusisaa qabeenya koo hundumaa dhaalsisaa jedha. Maal barbaaddu kana caala gaa? Maal barbaaddu? Maal barbaaddu kana caala? Maal barbaadna kana caala? Baay'ee nama gammachiisa. Hindee kanaatiin booda akkuma achi ga'eetiin intala isaa dubaraa naqanii sirbanii fuusisanii manni du'aaf dhaqame cidatti jijjiirame. Yeroo kana bara baay'ee ture baay'iraan duuteetti inni baay'iraan galaanatti gates inni xalayaa irratti barreessises namichi farda saara taa'eetu yeroo muraasaan booda gaafa deebi'u mana isaatiin sirbama. Inni boo'icha barbaade. Akka boo'amu barbaade ture. Ergamaan qulqulluu Mikaa'el durseera. Jireenya keenya keessatti yoo inni durse mana keenya keessatti kadhannaa keenya keessatti gargaarsi ergamaa qulqulluu Mikaa'el yoo jiraate duudhi sun gara jireenyaatti jijjiirama. Baduun sun gara argamuutti jijjiirama. Salphinni gara kabajaatti jijjiirama. Dhugumatti nu eega ergamaan kun yeroo kana gaafa qeetti dhiyaatu biyyi kabaroosa gogodhe inni kaaniin sirba inni kaaniin affeera yeroo kana maaltu ta'e qeekootti nahee jedha. Gaafa gaafatu maali mucaati ergite fuusisi jennaan kunoo fuusisne intala kee fudhate intalli kee sitti heerumte kunoo gammachuu isaarra jirra. Gaafa jedhu fardarraa biliq gaafa jedhu namichi kakak. Meena jira waaqayyoon galateessa. Dabala. Inga maal jedhu seetan የዘራነውን በላነው jedhuga kan facaasne haambanne jedha agartanii. Daban deemina namatti yeroo hunduma badii namaa yaadina yeroo hunduma kufaatii namaan barbaadina yeroo hunduma cabuu namaa hin karatina yeroo hunduma boolla namaa qofforitti kufuun jira. Boolla gaafa qoffortu gadi fageessitee hin qofforiini abbaatti awwaalamu waaqatu beekaa jedha. Galaatiyaa boqonnaa 6 irratti ilmi namaa waan facaafate isuma sana haammataa jedha. Garbuu facaasee qamadii kana hammatu jira isin keessa? Eeshi garbuu facaasee xaafii kana hamu jira? Garbuun boqqolloo ta'a? Dinnichi shunkurtii yookiin qullubbii ta'a? Hin ta'u kanarraa baradha. Keetiin qabi mucaa koonaa qabi. Akkuma qabeenyi kee lubbuun kee si marartu ankoos kan isaa si mararti kan ishii si mararti. Kanarraa kana barannaa. Egaa ergamoonni isaa yeroo hundumaa samii irra kan jiru fedha abbaa koonaa ilaalu. Ilma namaa bade sana deebisuuf dhufaniiru waan ta'eedhaaf jechuudhaan wangeela Maatewos boqonnaa 18 lakkoofsa 10 kaasnee kan walitti ilaalle ayyaana guyyaa har'aa yaadannoo afoomiyaa fi guyyaa har'aa kana baahiraan guyyaa itti fayyan ergamaan waaqayyoo guyyaa itti fayyisedha. Hunduma keenya rakkoorraa beelarraa waraana hamaarraa jaalala dhabuurraa rooba hamaarraa bokka hamaarraa waaqayyo hunduma keenya nu haa baraaru. Inni jira galateessa galanni isaaf haa ta'u. Ammas galateessa. Egaa kanatti aansuudhaan ayyaana kana ga'uun salphaa miti. Fuuldura keenya ganna jira. Fuuldura keenya midhaan facaasuu jira. Fuuldura keenya waa baay'ee hojii gaarii jira jechaadha. Kan qonnu kana firii kan argannu yoo har'aa waaqayyoon kadhannedha. Ergamaan Mikaa'el bakka jirutti gaddi hin jiru, boo'ichi hin jiru, gidiraan hin jiru, afuurri hamaan hin jiru. Egaa
mee warri Mikaa'eliin jaalannaa jettan Mikaa'eliin nu fayyisaa Waaqayyo biraa ergame du'a keenya jireenyatti badii keenya argamuutti salphina keenya kabajatti nu jijjiira kan jettan biyya harkaatiin hin jaalannaa kan jettan. Hin jaalattu dhuguma inni isin jaalatanii jira tokkicha Waaqayyoon galateessa. Egaa amma baranneerra dhaggeeffanneerra ayyaana kana kabajaa dhufna. Ilaalaa ergamaa qulqulluu Mikaa'elii isa du'a jalaa si baasu, isa badii jalaa si baasu, isa waan hamaarraa si eegu kana gaafa kabajju mana abbaa kee mana abbaa isaa gaafa dhuftu harka duwwaa dhufuun barbaachisaa miti. Kanaan booda har'a geenyeerraa hidaariidhaanis xinqataanis bara dhuftuun immoo midhaan facaasu nu margee kan hojii nuuf eebbifame inni baratu barumsa isaa xumure inni hojii hin qabne hojii isaa argate inni daldalaan buufate akka baraka darbuudhaaf fuuldura kan dhufnee galata kee yaa Mikaa'elii waggaa keetiin nageesse namni baay'een du'eera namni baay'ee dhibameera ani garuu nagaa koon jira namni baay'een dhufuu hin dandeenye ayyaana kee garuu kabajaan jira jenne galata isaatiif yeroo itti dhufnee suga eebba ergamaa qulqulluu Mikaa'elii itti argannudha. Kan nu kenne eenyudha? Dubbadha. Kan nu eebbise eenyudha? Waaqayyoodha. Nuti kan eenyuti? Kan Waaqayyooti. Kan nu kenne eenyudha? Waaqayyoodha. Eeyyen yoo Waaqayyoon namaa kenne namni namaa kennuu hin danda'u. Keessumaa kennaa irratti immoo gaafa kennaa jennu keessa keenya baay'ee ni qabama. Jireenyi kun yoo ulfaate wanti hundumtuu yoo ol dabale iyyuu yoo ol ka'e iyyuu Waaqayyoon namni qabu hin rakkatu waan ta'eedhaaf daqiiqaa 5-10 otoo hin caalin harka keessan rab shab gootanii baga geessan harka rukutaa sirriitti koottaa eebbifama kennaa qabdaniitiin galata ergamaa qulqulluu Mikaa'el ibsa. Eeshi ጓደኛው kootu na erge adaraa kanatti naa qaqqabsiis jechuudhaan abbaan keenya qarshii 200 qabatanii dhufaniiru koottaa